mul'ata keetiif jiraadhu. Just care for your vision. Right now, I'm learning language just to reach global community. There is no boundary for human being. You are not born for only one nation. Okay? If you just limit yourself here today, if you tie yourself just with unnecessary rope, if you snare yourself with such entrap, that's not good for human being. Namaaf hin jiraatin. Yeroo hunda namni kan cabu yaada namaa waan fudhatuuf. Sooftuweerii namaatiin waan sochootaniif. Sooftuweeriin mataa keessatiin socho'a. Yooyyaa akkam jirtanii baga nagaan jiraattanii waa'ee waan kanaa dubbachuu barbaadeeti baay'ee waa'ee silkii kanaa ilaalame silkii kanaaf waa'ee silkii kanaa silkiin kun silkii guddaa jechuun yoo baay'ate birrii 9,000 naannoo 10,000ti guddaa kun immoo naannoo 300 moo 400 bite jedha gitan ta'e XTG jedhama. XTG dha. Maaliif akkasini mul'isaa jiru booda isinitti dubbachuuf. Baay'ee waan tokkotu jira waa'ee mudhataa. Waa'ee mudhataa waan salphaa miti. Gaafa Yoosef obboleeyyaan 11tti waa'ee mudhata isaa dubbatu obboleeyyaan biratti akka inni ilaalamaa ture yookaan ija obboleeyyaaniitiin akkam akka ilaalamaa ture cufti kenna hin beekne. Mudhati yeroo baay'ee si haasessa. Gowwaa si godha yookaan nama maraataa si godhuu danda'a. Maraataa jechuun nama karaa irratti gungumaa deemu. Karaa irra ka dhaabbatee dhagaa nama darbatu hin taane gungumaa ka deemu. Maraataa nama lolatu hin taane maraataa ofii haasawaa deemu. Mul'ati akkasii godha. Mul'ati waan salphaa miti. Waa malee waan kanan kaanye baay'ee. Waa malee. Namni mul'ata qabu dhaggitanii miti. Namni mudhata qabu silkii kanaan jalqaba. Hadha eessa akka geenne isin himuu barbaadeeti. Hadha eessa geenneerra? Eessa kaane eessa geenneerra? Eessarra jirra? Waa'ee Roosif Akkaadaamii dubbachuufi dhufe gaasan nama biratti jibbatamuu danda'a yookaan ani mataan kiyyaayyuu if dinqisiifadha. Namni moobilii tanaanii yuutuubiin jalqabu. XTG tanaanii beeku jira baay'ee. Amma harkinuu isin didata. Smartii barattanii garuu smartii barachuu qofaa miti. Smartii harka qabattanii ganzaba hojii dhabuu yookaan beezee hojii dhabuu keessanitti nagaddisiisa malee smartii bitachuun dansa. Isin galee fokkoo malee isin mul'isa baay'ee. Sodaan qabdu guddina jijjiirama waan jiruuf isin mul'isa. Carraa baay'ee keessa tareera. Nama baay'ee wal bareera. Nama bacaa bira dhaqqabeera. Ijoollee bacaa bira dhaqqabeera. Eessa jalqabee? Kanaan jalqabee hadha yoo maayyuu beesee dhaggachuu dhabaadhe. Yoo beesee bira gahuu dhabaadhe iyyuu dhaloota bira dhaqqabeera. Yuutuubiin kiyya amma gara 3,000 fi wayiidha. Nama 3,000 sitti amane subscribe si godhuu jechuun waan salphaa miti. Nama 3,000 fi 100 wayiidha laaluu dandeettan. 3.1k. This is not a simple waan salphaa miti. Salphaallee as hin geenne garuu. Nama gaara deemu isti milaala. Nama gaara deemu hin danfa. Hin dadhaba. Waan baay'ee keessa namni gaara yookaan gaara sanuu gaara mucucoo qabdu. Gaara nama waliin mucucaatu waliin namni gaara sanirra ol deemu abbicha gaara sanirra ol ba'u qofattu beeka. Gaara san ol ba'ee dubbata abbichinu. Malee walakkaa gaaraatti dubbata ta'eenaan deebi'uuleen jira. Duubatti deebi'uuleen jira. Jiiguun jira. Kufuun jira. Garuu kuftee achi hafuu kettu cubbuudha malee kufuun cubbuu miti. Yookaan jiddee achitti hafuutti cubbuu malee yookaan dadhabinna malee kuftee kaatee ammallee karaa san deebitee deemuun cubbuu fi rakkoo miti. Yookaan wallaalummaa miti. Yookaan gowwummaa miti. Maaf akkas akka jedhee namni dubbisu hin beeka.
Isinitti himaara dhaga'e. Sirriitti guurii gurraa guuradhaati na dhaga'a. Ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa irra ooltan. Yeroo tokkollee hojjedheera. Namni garuu yuutuubii sana yookaan viidiyoo sana ilaalee hin jiru. Gaasan viidiyoo hojii isaaf kanarraati gara silkii kana fakkaatutti amma isaan riikardi godhaa jira. Isaan waraabaa jira waan ta'eef isaan isin mul'isuu hin danda'u garuu silkii kanaati. Birrii 13,000 bitee yeroo sanii amma gara 16,000 jirti. Tun immoo naannoo 9,000 soorii ifuma bitee waan ta'eef 9,000. Gaafa isaan jalqabu gaafa silkii amma waraabaa jiru kanaan jalqabu waan tokko hojjee ture. Jechuun waan isin kakkaasu waan akkasii sooshaal miidiyaa seeraan hin fayyadamtan. Sooshaal miidiyaan isinitti fayyadamu yookaan miidiyaan hawaasaa kun isinitti fayyadamuurra isin sooshaal miidiyaatti yookaan miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamuun akka qabdanuuf isin kakkaasee ture. Namni kaa'elli baay'een jiru nama diqqa. Garuu kaa beeku gara ijoollee giddugala naannoo Finfinnee kana baay'ee isaaniitti hojjetaa jiran. Silkii ba'attee kiisa keeyattee deemta. Yookaan tiikitookii ittiin ol ilaa akka itti gootu beekte akkas goota. Birrii itti guutteetta. Moobilii keetti. Ganzaba itti guutteetta beesee itti guutteetta. Garuu beesee saniif gatii kennitee hin jirtu. Saatii keetiif gatii kennitee hin jirtu. Yeroo umuriin sirraa deemaa jira. Maal lafa keettee tartam. Ani yeroo baay'ee traditional training karaa duriitiin jechuudha. Traditional karaa aadaatiin kennamuu fi training karaa interactive ta'ee kennamu karaa online kennamu yeroo baay'ee hin dubbadha. Sistemummaan nuti ittiin barnoota keenya barsiisaa jiru sirrii miti. Sistemni namni tokko barsiisee tara. Waan dansaa barsiisee tara. Garuu kilaasanii gabbataanani barataa san qofatu dhagga. Adoo online teete hoo? Adoo karaa miidiyaatiin ta'e hoo? Adoo yuutuubii banattee, feesbuukii banattee yookaan tiikitookii amma akka naannoo isaatii itti guddu kana adoo wanta akkasiitiif oolchite. Ani amma akkana yeroo waraabu gaafa jalqabaa holladha. Hin sodaadha nama dura dhaabbachuu. Ani itti dubbadhaa jiru sun waan jajjina godhu natti fakkaata. Waan jechuun najjeesu baqa. Komentiin najjeesaaran waan don't care about that. Garuu nama 3,000 sa'aatii kanatti yeroo kanatti bira dhaqqabeera jaallata jibbite. Viidiyoo tokkoon immoo viidiyoo san ilaaluu dandeettanii 57,000. 57,000 nama 57,000 dhaqqabeera. Adoo garuu cadhiseetuma waraabee dhiisee eenyuyyuu biraan gahu. Hadha garuu viidiyoo saniin namni waa hin dhagne akka inni dhaggu godheera. Ati fagoora jiraachuu dandeetta garuu miidiyaa irratti waan ati dhiyeessisu nama bira dhaqqaba waan ta'eef nama barsiisa waan ta'eef nama qajeelcha waan ta'eef miidiyaan sitti fayyadamuurra ati miidiyaatti fayyadama. Yeroo amma kan na caqasaa jirtu kana anaaf immoo akka ganzaba hojjaa jirtu beeki. Kana immoo kaleessa silkii caccabduu kanaan darbeeti bare. Silkii caccabduu kanaan waraabee sagalee san jalqabaa ilaala. Beeksisatti huje beeksisa Roosif Akaadaamii jedhu itti huje ilaala. Isa san ilaala dhaqa. Jalqabarra jira jalqabarra. I think daqiiqaa 5 natti fakkaata isaa waraabe. Sagalee isaas baay'ee attraactive miti yookaan nama harkisu. Garuu haa ta'u malee mul'ata waa'ee mul'ataa dubbataa jira baay'ee. Mul'ata si keessa jira taanaan ganamaaf galgala si qota. Dhufee awareness godha. Alarm si godha. Notify si godha. Dhufee si qosoqosaa jechuudha. Si haasessa. Balbala sitta dhodhoona. Sitta rurrukuta. Waan salphaa miti baay'ee mul'ata jechuun. Mul'ata jechuun waan barreeffamaan akkana jennee bira tarruu miti. Mul'ata jechuun objektii yookaan namatu si keessa jira. Si dhufee si haasa. Sitta haasa. Si qaaqessa. Si dammaqsa. Addee asirratti si dammaqsa. Si kakkaasa jechuudha. Dhufee si qosoqosa. Maaf? Akka ati jireenya hadhaa kana jiraatu hin ta'in jireenya boru jireenya jiraatu barbaadu imagination waan salphaa miti. Imagination jechuun waan boru jiraattu hadhaa asitti diizaayinii isaatiin virtually jiraachuu jechuudha. Addunyaa san jiraachuu jechuudha. Addunyaa boru jiraatu barbaadu. Addunyaa barbaadu jira. Atillee addunyaa barbaadu jira.
Addunyaa san garuu baay'een keenya bira hin geenu danne. Maaf? Mul'ata adda baafatu dhabuun. Mul'ata baafachuun parsantii 50 mul'ata kee biraan baate jechuudha. Mul'ata kee jiraachuu fi jalqabatti mul'ata adda baafadhu. Yeroo baay'ee mul'ata adda baafachuu dhabuttu akka nuti kufnu nu godha, akka nuti jinnu nu godha, akka nu karaa irratti hannu nu godha. Karaa irratti akka hanneef yookaan akka hin jinne achitti kuftee akka hafnee fi mul'ata keeti jalqabaanu adda baafadhu. Mul'ata ani amma jiraadhu barbaadu isinitti himu malee mul'ata jiru jira. Garuu nama ta'ee natti haasa'u. Nama ta'ee natti haasa'u jechuun kiyya maali? Yoo karaa irra deemu dhufee obboleessa naa ta'ee na qaaqessee na haasessee waa irra jiru na dammaqsaa jechuudha. Na laalaa jechuudha. Na to'ataa jechuudha. Dhufee na haasessa. Obboleessi keetu akkas haasessu. Kanaaf gaafa mul'ata keeti adda baafatte wantoonni ati jalqaba godhuu qabdu tokko dhageeffadhu. Select your passion. Passionii kee adda baafadhu. Passion is the first line of your life. It's the first design of your vision. Just to live your vision, just tomorrow's life. It is imagination right now. But what is needed from you just to reach that level, to live your tomorrow's life, just what is expected from you today. Maantu sirraa eegama jira. By the way, nama baay'ee bira akka ga'u waan beekuuf viidiyoo kana hojjedhe. Silkii kee keessa baattee waan deemaa jirtuuf waan kana dubbadhe. Boru jiraachuuf akka barbaadde akka jireenya keeti akka fedha keeti jiraasisaaf. Wanti ati waaqa kadhattuuf garuu waaqayyo akka achiin si ga'uu fi jireenya kee keessatti qormaata akka hin dhufnee fi waaqa kadhadhu malee waaqa naa kenni jettee waan kana naa godhi jettee hin kadhatin. Waaqayyo durumaa sii godheera. Waaqayyo lammaffaa ta'ee siin dadu sii uumu. Wanta uumame jiraatta malee ati lammaffaa waan sii uumu hin qabu. Garuu sitti itti dammaqee jireenya waaqayyo sii kenne. Biraan ba'a. Sitti itti dammaqee sitti lafaa ka'e hirriba keessa nama ka'e. Nama ka'e teetee dhuttee jireenya keetii jiraattaa jechuudha. Waan salphaa miti baay'ee. Waa'ee jireenya kee ofii keetiif jiraachuun waan salphaa miti. Paashinii kee adda baafadhu. Paashin. Fedhii kee adda baafadhu. Maan feeta? Maan barbaadda? Fedhii namaan jiraatin fedhii kee jiraadhu. Diqqaatu. Maanti si keessa jira? Fedhii xiqqoo? Fedhii guddoo? Maanti si keessa jira? Fedhii guddoo yoo ta'e yoo fedhii xiqqoo ta'e adda baafadhu. Feeteetta akka barbaadde biraan bahisaaf wanti ati feete jirta wanni wayii. Firee akka xaafii laata wanni sun si keessa jirti. Isa san that is your passion. Passionii kee eega adda baafatteen booda take an action. Actionii fudhatuu qabda. Passionii siin jedheera achiin booda action. Take action. Itti seeni jechuun jalqabii jechuudha. Jalqabuun garuu akkuma kiyya kana moobalii diqqoo tana. Kaleessa wanti na keessa ture. Haga gumaa xaafii ta'uu danda'a na keessa ture. Karaa deemu yeroo ta'e yeroo deemu yoo nama waliin ta'e waan san yaada. Yoo karaa deemu waan san yaada. Yoo ofiisii deemu waan san yaada. Jireenyi kaleessa ani akkasii yaadu sun amma kunoo gara qacceessuutti dhufaa jira. Hin agarta guyyaa tokko. Salphatti biraan ba'ama. Garuu kutannaa barbaada. Kutannaa gaafata. Itti fufiinsa gaafata. Itti fufiinsa walirraa hin cinne yookaan waaraa jedhama. Itti fufiinsa waaraa jedhama warra ammaa. Sustainability gaafata jechuudha. Jalqadda dhiicha taanaan hin kufta. Eessaayyuu hin baatu. Jalqaddeen dhiisin. Kitaabna jijjiire tokko jira baay'ee asirratti. Do not start what you do not finish. Waan hin fidne hin jalqabin jedha kitaaba sun. Kitaaba san asirraa laallattanii kuna isa kana. So kitaaba kana baay'ee download godhaa fayyadamaa inni tokkodha kitaaba tokkodha. Do not start what you not finish. Isa san jalqaddeen dhaabin baay'ee jalqannaan addeen gahe. Inni biraa immoo wanni isin himu Atomic Habit kan jedhu kitaaba kun ammallee isa kana bitanii isa kana bakka.
isa kana dubbisa isa daawwatu atomic habit amala yookaan bartee jechuudha waan barsiifatu qabdu isa san gadi dhiisin waan barsiifatu limaadi kan jedhu Amaariffaan limaadii jechuun bartee waan barsiifatu fakkeenyaaf ganama kaatee ispoortii yeroo hunda guyyaa daqiiqaa 5 hojjetu taana it is your tiny habit yeroo ilaaltu amala diqqaa yookaan bartee diqqoodha hin mul'atu daqiiqaan 5 hin mul'atu waan diqqaadha yookaan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 push-up yoo hojjettu yeroo sana sitti hin mul'atu guyyaa biraa garuu turtii keessa daqiiqaan 2-3 kun walitti guuramee walitti qabamee edamee dhumarratti daqiiqota baay'ee ta'a saatota baay'ee ta'a guyyaa ta'a achi gara ji'a torbaanii gara ji'aatti gara waggaatti dhufa. So rizaaltii isaa salphaa miti jechuudha. Rizaaltiin isaa salphaa miti yookaan bu'aa isaa waan salphaa miti biraan baata. Rizaaltii isaa it is compound result jedha kitaabicha sanirraati. It is remarkable result that tiny habit the addition of that tiny habit is comprehensible. It is very much considerable and remarkable output result. Remarkable result compound result jedha. Yeroo jalqabdu garuu homaa sitti mul'atu homaayyuu sitti hin fakkaatu. Gaafa jettu fakkeenya masliin keetiin jajjabaataa dhufa. Xuuncaa baasuu jalqabda jechuudha. Daqiiqaa diqqaan jalqabda xuuncaa baata. Akkasuma namni maraatoonii mo'atu guyyaa gaaf jalqabaatiin adoo fiigee hin du'a. Karaa irratti bohokee sombisaa afuuffamee du'a. Guyyaa tokkoffattee jechuudha. Garuu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee shaakala baay'een booda sa'aatii 2 kiiloomeetira 42 achi ga'uuf ikkoo waan baay'ee keessa jira fiigicha baay'ee keessa jira abbaan 100 jira abbaan 200 500 jira abbaan 1000 jira abbaan 3000 jira abbaan 5000 jira abbaan 10,000 jira abbaan 20 jira walakkaan maraatoonii jira kana hunda eega keessa darbee dhuma irratti maraatoonii fiiga garuu gaafa jalqabaa adoo fiigee namichi sun du'a yookaan bokkee karaa irratti hafaa jechuudha yookaan keessaa kutee ba'a. Garuu kuttee kuftee hafini jabaadhu addee tokkoon hin baata waa'ee yeroo si fakkaataa miti take action jedheera take action eega fudhatteen booda jechuun itti seentaa hin jalqabdee addaa hin kuttu akka namicha maraatoonii dhuma irratti mo'atu sani guyyaa hunda shaakaltee biraan baata jechuudha akkasuma hin baratama moobilii tanaan jalqabee moobilii tanaa itti jira amma garuu namni baay'een giraafikii diizaayinii waan hin beekneef yookaan ediitii godhachuu waan hin dandeenyeef hin rakkata. No, jalqabi keetii waan diqqara kiyya dulaalte baay'ee isaa kwaalitiin qabu. Ammallee kwaalitiin qabu, of course, kwaalitiin qabu. Kwaalitiif garuu biraan baata. Maafi adda dhufee nama 3,000tti subscribe naa godhe. 3,000 san immoo nama salphaa miti, nama xiqqaa miti. Na amananii subscribe waan naa godhaneef amma achi kwaalitiin itti dhufa. Istiidiyoon itti dhufa. Istiidiyoo gurguddaan itti dhufa. Meeshaa gurguddaa qabadhee dhufa. Maayikiraafoonii gurguddaa qabadhee dhufa. Nama gurguddaa qabadhee dhufa. Waan nama barsiisuun dhufa. Ammayyuu baay'ee bira dhaqqabeera ijoolleen baay'een komentii naa kenniteetti ilaaluu dandeettan jabaadhu barsiisaa keenya akkan yuunivarsiitota baay'ee keessatti afaan kennaani namni yeroo jalqabaa sirriitti miidhessee barsiise ana kan afaan guutadhee dubbadha birrii tokkollee dhabullee guyyaa tokko birriin hin dhufa meeqa hojjetta jettanii na gaafachuu dandeettan isinitti mul'isa sal birriin hojjetama yes of course why not maafi hojjetan namni maa hojjaa jiraate maaf hojjuudha ammaaf hojjuudha. Garuu amala investmentii waan hin beekneef yeroo baay'ee nyaatamna nuti. Birrii amma itti baannu enerjii amma asirratti baasaa jiru kan luuz godhaa jiru kana akka waan gataa jirutti fakkaata. No teekinooloojiidha bari. YouTube irra keetteetta guyyaa biraa hojja viidiyoon kun bara baraan achiin birrii jenereeti godha. Takkaa achirra goote taanaan takkaa achirra keette taanaan guyyaan si hojja. Ati karaa deemi. Eessalle deemi. Biralleen ta'in takka upload gooteenaan nam si ilaaleen boo maan godha qarshii hojjeta. YouTubein kee maa hojje? Viidiyoon kee kun tokkoon viidiyoo birrii hojja. Viidiyoo 1,000 yoo hojjette yookaan 100 yoo hojjette tokko isaa hojjetee walta qabee ji'atti gara AdSense'itti ergaa AdSense'n immoo gara akkaawuntiitti si erga. Kana immoo wallaallee yeroo baay'eef turre waan ta'eef amma biraan baaneerra wannoon baay'een kanu faakteroon baay'een karaa irratti nu hambisuuf yaalan baay'ee jiranii
san guyyaa biraa deebi'ee dhufa. Isinitti hima baay'ee mistira isaa yookaan icciitii isaa tokko isinitti hima. Garuu isin callaan maan ta'a jabaadha. Addaan hin kutina. YouTube bana itti fufa. Akkuma ammaan jedhe take action. Paashinii kee adda baafatta take action sin jedheera actionii kee fudhatta. Egaa actionii kee fudhatteen booda maan goota ganamaaf galgala actionii keessan irratti hojii isaa maan jedha perseverance is very important. Kutannoo wanna jedhamu jira. Perseverance, commitment, persistence kana Ingiliffaan jedhamu. Kutannaa, murannaa, qabattoo yookaan saqqii ka qabattee itti du'uu qabda. Haga addeen baattutti. Kana isinitti mul'isa baay'ee. Isin akka jalqabdan YouTube warri immoo YouTube jalqabuu barbaada wanti baay'een na rakkiseera jettanu karaa silkii kiyya kanaan na qunnamaa isin qarqara waan ta'eef akkanuma isin qarqara ammatti gara fuula duraa immoo tireeningoota garaagaraa qabadheen dhufa diijitaal maarkeetingii irra hojjetiisaa fi amma karoora qabadheera onlaayinii koorsii barsiisuu fi amma karaa irra jira orleedii barsiisaa tureera ijoolleen baay'ee irraa barataa jiranii bakka ati barnoota kana qofaa barsiisee laafee nagaa. Karaa traditional ta'een barsiisuu irra karaa ammayyaatiin barsiisuu wayya. Wanni ati dubbattu sun enerjii waan ta'eef bu'aa waan ta'eef bu'aa san poostii gaafate namaa gootu nama irraa barata. So kanaaf isin jajjabeessa jira. YouTube banaa YouTubein birrii hojjeta hin hojjeta. Dhugaa isinitti mul'isa hin hojjeta. Jajjira. Garuu maan barbaada chaalenjii qaba. Maan barbaada jenne meeshaa barbaada. Meeshaa isaa moobaayiliidha ammaaf waan biraa. Achi immoo eega moobaayilii tana bitatte kaapikaatii akkaataa ittiin fayyadaman sooftiweerii kaapikaatii jedhan sani daawunloodii godhaati isaanii idiiti godhattanii ammaaf maafi giraafiks diizaayiniin barbaachisa piroodakshinii hojii fi isin barbaachisa ogummaa isin barbaachisa oodiyoo keessan viidiyoo keessan walta fiddanii akkamii akka hojjettan guyyaa tokko isin barsiisa. Namoonni immoo dhuunfaan baratuu barbaadanu qarshii isaa diqqaadha karaa silkii kanaatiin naqunnama oollanni isin barsiisa. Maarat graphic designer keessattuu production jechuun video editing irratti jechuudha. Video editing irra isin barsiisa. Software baay'ee gaarii hedduu isaati jira. Garuu barri kun bara maalii fakkaata? Dijitaaliidha. Bara dijitaalaa kana keessatti ogummaa isin barbaachisa. Ogummaan isin barbaachisa. Graphic design isin barbaachisa. Garuu achi hin geenye dura jalqabaa fi sun gugurdaadha. Istiidiyoo gurguddaa fi ammallee kaameroota gurguddaa irraa fi isin barbaachisa malee ammatti akka kiyya kana. Look amma reekordiidhaara. Garuu amma silkiin kunii fi silkiin kun garagaara. Oodiyoo fi viidiyoo kana akkamii walta fidaa booda isinitti mul'isa. Baay'ee guyyaa biraa sirriitti isin mul'isa. Sagalee keessan maakiraafoonii bitatuun isin barbaachisu ammatti maakiraafoonii binneerraa hin qabna. Garuu isin mul'isu barbaadeeti. Silkii kana akkas yeroo waraaddan akkas godhadhaa baay'ee karaa kanaan dubbatuu qaddani malee inni kun karaa mataati. Karaa maayikii kanaan jechuudha. Karaa maayikii kana akkas qaddane akka dhoksitanii dubbatuu dandeettan akkas gaafa isin gadi buttan sanillee isiniin mul'isa. Isiniif rikeerdi godha. Rikeerdii achiin jalqaddanii saawundi rikeerdirii asirraa jalqaddanii oodiyoon achirra jira. Walta fiddanii kan walta fidu maalidhaa? Yookiin kaapikaatii fayyadamaa isin ani immoo paawar daayirektarii fayyadama. Ammaan tanatti paawar daayirektarii fayyadamaa jira namoota baratu fedhan. Icciitiin biraan jiru baay'ee isinitti hima. Ijoolleen keenya keessattuu jabaadha. Bakka mana barnoota barattanitti yuutuubii hojii dandeettanii karaa yoo deemtan yuutuubii hojii dandeettanii yoo teettan yuutuubii hojii dandeettanii if waraaddanii kaatanii kaapikaatiidhaan idiiti gootanii yuutuubii keessanii dhiisuu dandeettanii akkaataa yuutuubii banuu yoo barbaadan karaa silkii kanaatiin isinitti hima hin banaa yookaan banee isin erguulee danda'a karaa silkii kanaatiin naqunnama wanni adda dhufeefi 2017 walumaa galatti gara gabaasa dubbii kiyyaatti yoo dhufe yuutuubii kanaan jalqabee ammaaf kanaan itti jira silkii ifniksiin itti jira. Garuu yeroo baay'ee silkii ifniksiirra yoo samsingii diqqaatullee samsingii bitadhaa malee ifniksiin bitinaa maafi maakiraafoonii abbaa 3,000 tokko maakiraafoonii akkasitti saqqaan tokko dhagitanii ta'e kun akka piikcherii kanarra dhagitanu asis sakkaatanii kana akkana qabatanii gaafa dubbattanu
sirriitti quality video audio keessan isinii fida. Audioon keessan sirriitti dansaa ta'a, sagaleen keessan dansaa ta'a. Achi silkii keessan jalqabsiistanii akkasiin audio fi silkii keessan irratti video walitti fiddanii sagalee fi video tokko godhuu dandeettanii. Kun immoo ogummaa gaafata. Ogummaan immoo isin bira jirra. Namoonni naa bilbiltanii akaanii editing isin barsiisu qarshiisaa salphaadha. Karaa saniini naquunnamaa garuu 2017 akka Itoophiyaatti jechuudha. 2025 akka faranjootaatti bara YouTube itti jalqaban ta'uu qaba. Kaa ijoolleen keenya kaa bakka ማን ነው ሶዳተት እኔ የሆነ ጊዜ በአማርኛ ሰራውና የሆነ ልጅ ማለት ነው ጻፈልኝ ማንጀሌ ናበረሰ ና ክሪቲሳይዝ ነው ወርባል ማለት ከዚህ ጎታ ከስከ I don't care about it. Right now I'm learning language Amharic English just to reach global community. There is no boundary for human being. Whether you believe or not, you are for international community, for all of the world nations. You are not born for only one nation. Okay? If you just limit yourself here today, if you tie yourself just with unnecessary rope, if you snare yourself with such entrap, that's not good for human being. Be open-minded. Don't be narrow-minded. Just try learn language because just to earn money online, just to reach people and to teach people, you can earn money from that one. You can teach people all of the world who can live in India or in Asia or in Europe, in some other continent or country. Yes, it might be. Why? But my aim is just learn language. If you know language, for sure, you can be successful, okay? There might be mistake in your language. The pronunciation, your grammar, your word, your English, thought, everything may be wrong, but right now. But the method that I'm telling you, the tiny habit, look, the tiny habit, read this book by the way. It will change you, okay? It will change you. It changes me. It's changing me also. Okay? Read that book. Tiny habit that may you just disregard it now. That you make it as a simple thing. That you consider it as a simple thing, okay? It will change you all in all. That's it. Kanaaf kana isiniin barbaade sodaatina abbaan fedha waan fedha haasa'uu danda'a. Rikardii guyyaa guyyaan lafa kaa'adhaa hojjetaa deemaa. Namni naqunnamuu barbaadan karaa silkiitti naquunnamaa isin qarqaara. Karaa ogummaatti isin qarqaara. Karaa yuutuubii keessattuu ijoolleen ta'enna yuutuubii jalqabaa bakka. Feesbuuk irraa gadi bu'aa, tiikitook irraa gadi bu'aa, achirratti beeksifachuu dandeettan. Yes. Garuu bu'aa kan sirriitti fidaa jiru yeroo ammaan tana namni baay'ee melaala namoota baay'ee maafi maakiraafoonii gurguddaa kana bitatanitti jirani maafi adoo qarshiin jiraanne ta'e if beeksisuu qofaaf akkasin ta'a. If beeksisuu qofaaf waa hagana ga'u istiidiyoo haganarratti qarshii baasan birrii hojjaa jiran abbaa kiyya qarshii jira bara sana ammoo kiisiin duwwaadha fayyadamu. Kana dhugaa ol ta'enna. Adoo qarshiin hin jiraatin ta'allee kana isinitti himu yookaan waan gatii hin qabneef garuu maan barbaachisa paaspoortii qabaadhaa. Amma kana onlaayinii ajjadhaa waggaatti malee amma dafanee namaan kennanu inni namii dheeraa isinitti hima guyyaa tokko isinitti hima baay'ee inni namii dheera. National ID baafadhaa isarra caalaa garuu paaspoortii national ID orjinaalii isaa onlaayinii ajjadhaati piriintii godhanii isin erganu. National ID fi paaspoortiin baay'ee barbaachisaadha yuutuubii irratti. Inni kan bira salphaadha. Inni kan bira bi'oopoksiidha. Kan mataa keessanii qabaatu dandeettanii. Isa hunda nuttuu isin hima. Silkii kee qofa qabaadhaati yeroo achirra geettan. Garuu jalqaba viidiyoo hojjedhaati kappikaatiidha ediitii godhaa aploodii godhaa jalqaba 2017 viidiyooni yuutuubiin walta deebina. Dogongortaa yes you can. Yoo dogongorte maan sirraa cafe.
Maanti sirraa du'e? Yoo yaada sitti kennane waan fedha yoo si arraasan maaf yaada kennitaaf maaf yaadaan isaan faana seeta? Don't care about them. Just care for your vision. Live for your vision. Mul'ata keetiif jiraadhu. Namaaf hin jiraatin. Yeroo hunda namni kan cabu yaada namaa waan fudhatuuf. Sooftuweerii namaatiin waan sochootaniif. Sooftuweeriin mataa keessatiin socho'a. Sooftuweeriin mataa keessaniitiin deema. Yaada mataa keessaniitiin deema. Dubbisaa immoo. Kitaabota dubbisaa. Kitaabota baay'ee jira. Dubbisaa. Kitaaba nama jijjiiru baay'ee jira. Namoonni baay'een kitaaba sana jijjiiranii introvert. I was introvert. Wamaa tokko dandeenye dubbadhu. I'm not extrovert by the way. Amma garuu I want to be. Ta'uu fedha bakka nama dubbatu ta'uu qaba. Namni hin dubbanne dhagaa qofa jechuudha. Dhagaa hin dubbatu. Hin socho'u. Namni socho'uu qaba, dubbatuu qaba, addunyaa jijjiiruu qaba. Addunyaan tun dubbiin dhufte waan ta'eef. Waaqayyo dubbatee addunyaa sana fide. Addunyaa kana geettu Waaqayyo itti dubbatee fide waan ta'eef dubbadhaa, shaakalaa, kophatti fuullee duratti yookaan daawwitii duratti dubbadhaa, irra deddeebi'aa dubbadhaa, dubbii mataa keessanii kireeti godhaa, iskiriptii barreessaa, kitaaba dubbisa. Yeroo kitaaba dubbitan inni nusi dubbisiisa. Akka ati dubbattu si godha. Sorry, baay'ee dubbadhe akkasitti yuutuubii 2017 kana banaa viidiyoo keessan garuu yeroo poost gootanu daqiiqa 5 ol yookaan 8 ol adoo gootane dansaa akkama dubbadhaa poosti godhaa. Idiitiillee yoo barbaadu dhabe. Loogoolee isin hojjanna yoo barbaaddan loogoolee nu bilbilaa. Mirman xixiqqoo isin hojjanna isin ergina. Baanerii mataa keessanii isin hojjanna isin ergina. Achi yuutuubii keessan irratti baanerii fi loogoo isin hojjanne seetingii isaanii isin hojjanna. Karaa silkii kennaa nu dubbisaa. An barsiisaa keessan Alamayyoo Guyyeeti. Jabaa keessanii yeroo hunda isin waliin dhaabachuu fedha. Akkasiin humna anniisaa san gadi dhiichan fedha. Humna anniisaa, humna dhangiisuu jedhanii. Humna dhangiisuu. Humni dhangiisuu humna hin nyaatamin jechuudha. Potentiaalii jechuudha. Potentiaala keessan ishii kinetic potential, energetic potential. Potentiaaliin kenna yeroo baay'ee barbaachisa. Kinetic potential. Potential. Waan salphaa miti baay'ee. Anniisaa wanni jedhamu waan salphaati. Sirraan dhumaamu hin dhuma. Anniisaan kun sirraa dhumata baay'ee. Anniisaa ati qabattee teettu kun humna ati qabattee haadhateetti kun guyyaa tokko sirraa deeme sirraa sokkee deeme akka xuriin namarraa sokkite dhansa hin deema sittan deebi'u. Sittan deebi'u garuu amma kana fayyada. Now is power. Ammi humna, amni anniisaa, ammi humna keeti, jabina keeti. Amma kanarratti jabaadhu hojjedhu. Keessattuu ijoolleen teenya hojjedhaa. Ijoolleen Oromoo cadheettanii karaarra teettanii haasawaa hin deemina. Ifi jijjiira. Adoo mana barnootaa keessa jirtan baradhaa. Waan biraa dubbisuu afaan barachuu afaan kanarratti afaan Ingiliffaaf afaan Amaariffaaf afaan Oromoo afaan sadiin kana sirriitti beeki. Sirriitti qulqulleessi dubbadhu immoo sirriitti gaqqabii dubbadhu. Namni introvertii ta'e baay'ee hin dubbatu garuu keessa isaa humna jira, potenshaala jira, anniisaa jira, anniisaa baasuuf ganama galgala itti rakkata. Baasisaa afaan qabaatu qabda. Language is very important by the way. Afaan yoo hin qabne gatii hin qabdu. Language yoo hin qabaanne gatii hin qabdu. Wanni ati dubbattu, wanni ati hojjeeyyu, waa hojjetteeyyuu diidessitee sirriitti qulqulleessitee namaa ibsiisaa fi afaan si barbaachisaa jechuudha. Waa'ee gimbii Baabiloon ilaala. Gimbii Baabiloon kolbaa walii galtee gimbii aadaa san geettu haga sama'iitti yookaan haga waaqaatti hojjetisaaf kaanaan Waaqayyo kottaa afaan jalaa maan goonaa jedhe. Wal keessa mannaa jedhe. Gaasa humna dhabane warri. Gaasa humna dhabane. Gaafa inni confuse isaan godhe. He confound them jedha. He confound them jedha. Confound jechuun maal jechuudha? Afaan wal jala balleesse. Wal jala balleesse humna dhadda jarri bibittinnaatti. Afaan humna. Afaan jijjiirama. Afaan sagalee keeti. Nyaata keeti. Jijjiirama keeti. Kanaaf jabaadhaa, ulfaadhaa hoyyamaa, namni naqu nama barbaadan karaa silkii duratti sinimi karaa sanin dhaqqaba. Garuu immoo dhaansi kiyya inni dhuma yuutuubii banadhaa. Warri immoo saskiraayib godhin saskiraayib godhaa. Warri follow godhin follow nu godhaa. Warri komentii nu kennan komentii nu kenna. Nu bira jiraadhaa. Garuu kennites kennus dhabaatte
aan duubatti hin deebi'u nama kiyya bira dhaqqaba ijoollee ta'een naannoo jiran dhaqqabeerallee ammallee dhaqqaba karaa barnootaallee hin dhufa karaa ispiichii kanaatillee hin dhufa jechuudha ispiichii yookaan dubbiitillee hin dhufa ammallee namoota jajjaba isiniif hin fida ulfaadhaa sin jaalladha.